Seenaa ajaa'ibaa kana mee hanga dhumaatti dhaggeeffadhu. Guyyaa tokko mootiin otman turkii duraanii kan ta'e Ahmad osoo gara waraanaatti hin seeniin dura haadha manaa isaa yookiin mootitti bareeddu kutaa dhuunfaan tokko keessatti itti cufa. Furtuu isaas hiriyaa isaa baay'ee itti dhiyaatu Muusaa jedhamuuf kenna. Mootichis akkas jedhaani, guyyaa afur booda yoonaan hin deebine kutaa sana banii isheenis kan keetii jedhaani. Sana booda mootichi farda isaa irra bahee gara dirree waraanaatti imala. Walakkaa isaatii booda mootichis duumessa yookiin awwaara biyyee duuba isaa irra marsu argama. Dhaabbatee yoo ilaalu hiriyaan isaa Muusaan saffisa baay'een gara isaatti fiigu argama. Mootichis baay'ee rifata. Maal taate jedhee gaafate. Hafuura darbaa yookiin harganaa hiriyaan isaa Muusaan deebii kana kennaafi. Ati furtuu dogoggoranaaf kennite jedhaaniin akkamitti jedhee mootichi gaafate. Muusaanis qaanfatee afaan isaa qabate. Yaaddeetta. Muusaan furtuu yaaluun dura guyyoota afran mootichi jedheen sana illee eeguu dadhabe. Seenaa kana irraa maaltu baratama? Namoota hiriyoota kee isa gaariidha jettee yaadduu fi qabeenya ati itti dhamaatii argatte imaanaa itti kennuu danda'a jettee yaadduu irraa of eeggadhu. Yeroo dhiyootti akka duutuu fi hawwuu danda'u. Akkasumas qabeenya rabbiin keessiif kenne dhaaluuf jarjaruuf malu waan ta'eef nama jaallachuurra amanuun baay'ee akka nama miidhu hin dagatiin jecha qophii keenya guduunfinaa.